Itoophiyaan hanna paaspoortiitti wal qabatee lammiilee biyya alaa 400 hidhuu beeksifte. Malaammaltummaa fi humnaa ol kaffalchiisuun tajaajila paaspoortii keessatti guddachaa yeroo jirutti dhaabbanni immigireeshinii lammiilee biyya alaa dabalatee namoota 3,800 to'annoo jala oolchuu hime. Namoota to'annoo jala oolan keessatti loltoonni Eertiraa fi Somaalilaandii argamuu ifoomseera. Akkasumas iyyattoonni hedduun paaspoortii isaanii yeroon argachuuf malaammaltummaa yookiin kaffaltii tajaajila seera qabeessan taane kaffaluuf dirqamanii jiru. Chinese president urged military to prepare for war with declining West. Dhiibbaa Ameerikaa dabalaa jiru keessatti shaakalli waraanaa Raashaa fi Chaayinaa galaana Jaappaan raasuun dhagahame. Houthien Dooniwwan 64 irratti ibidda darbachuuf akeekkachiise. Garichi diinagdee Israa'el qancarsuu akka itti fufuu irra deebiin hubachiiseera. Neetoon sakatta'iinsa diroon Raashaa daangaasaa keessatti raawwatte balaaleffate. Kanaanis deebii cimaa akka kennu akeekkachiiseera. Odeeffannoowwan kana hunda isaanii qabannee jirra. Agadumaatti sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Itoophiyaan hanna paaspoortiitti wal qabatee lammiilee biyya alaa 400 ol hidhuu beeksifte. Malaammaltummaa fi humnaa ol kaffalchiisuun tajaajila paaspoortii keessatti guddachaa yeroo jirutti dhaabbanni immigireeshinii lammiilee biyyoota alaa dabalatee namoota 3,800 to'annoo jala oolchuu hime. Namoota to'annoo jala oolan keessatti loltoonni Eertiraa fi Somaalilaandii argamuu ifoomseera. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa ibsa Hagayya 6 kenneen bara baajataa Itoophiyaa 2007 keessa namoonni waraqaa sobaa fayyadamuun paaspoortii Itoophiyaa argachuuf yaalii taasisan 3,800 ol to'atamuu ibse. Isaan keessaa 400tti kan siqan lammiilee biyya alaa yoo ta'an baay'inaan biyyoota hollaarraa kan dhufanidha jechuun hime. Seeraan ala lammummaa Itoophiyaa argachuuf ulaagaa guutuu osoo hin danda'in yaalaniiru jechuun Daareektarri tajaajila paaspoortii obbo Mulgeetaa Taaddasee ibseera. Itti dabaluunis rakkoo namoota dhuunfaa paaspoortii Itoophiyaa dachaa qabatanii argaman dhimma cimaa ta'aa dhufuun hawwii keessoo fi sirni mirkaneessaa laafaa ta'uu agarsiisa. Gama biraan himannaan malaammaltummaa hamaan dhaabbaticha keessatti mul'achaa kan jiru yoo ta'u, keessumattuu tajaajila paaspoortii ariifachiisaa wajjin wal qabate tajaajilamtoonni karaa seera qabeessan taane maallaqa humnaa olii kaffalaa jiru. Mootummaan gatii ofiisaa murteesseen paaspoortii saffisaa guyyaa 2 turu qarshii 25,000 fi paaspoortiin guyyaa 5 birrii 20,000 akka ta'e ni beekama. Haa ta'u malee hojjettoonni fi giddugaleessitoonni ICC paaspoortii tokkoof haga birrii 38,000 kaffalchiisaa akka jiran himama. Lammiilee abdii kutatanii fi tajaajila hatattamaa barbaadanitti fayyadamuun maallaqa humnaa olii baasisaa akka jiran komiin uummatarraa dhagahamu ni mul'isa. Biyyattoonni hedduun paaspoortii isaanii yeroon argachuuf malaammaltummaa yookiin kaffaltii tajaajila seera qabeessan taane kaffaluuf akka dirqaman dubbatu. Kunis lammiilee Itoophiyaa idilee keessattuu barattoota fi hojjettoota godaantotaa irratti balaa guddaa uumeera. Neetoon sakatta'iinsa diroon Raashaa daangaasaa keessatti raawwatte balaaleffate. Dirooniin waraanaa Raashaa naannoo qilleensa Luutaaniyaa erga cabsanii booda barreessan olaanaa Neetoo Maark Ruut ministeera haajaa alaa Luutaaniyaa waliin hatattamaan mari'ataniiru. Neetoon taateewwan kana cimsee kan balaaleffate yoo ta'u, lafa Neetoo inchii hunda ittisuuf waadaa gale irra deebiin mirkaneesseera. Luutaaniyaan deeggarsa ittisa qilleensaa gamtaa kanarraa akka barbaaddu dabalataan gaafattee jirti. Houthien Dooniwwan 64 irratti ibidda darbachuuf akeekkachiise. Garichi diinagdee Israa'el qancarsuu akka itti fufuu irra deebiin hubachiiseera. Hagayya 7 Houthii Yemen dhaabbilee Dooniwwan 64 ta'aniif akeekkachiisa cimaa erge. Akka Houthiin jedhutti Dooniwwan kun Israa'el waliin hojjechuuf buufata balaa Israa'el fayyadamuun seera Houthii cabsaniiru. Houthien dooniin kamiyyuu kan dhaabbata Israa'el waliin hojjetu gara galaana Diimaa, Baabil Mandaab, galoo galaana Edenii fi galaana Arabaa keessa darbee yoo argame abidda Houthii dhandhamuun gara gadi fagootti lixa. Gareen Houthii dabaluun akka jedhetti dhaabbilee dooniiwwan kana waliin hojjetan irratti haleellaa isaanii babal'isuuf karoorfachaa jiru. Houthiin karoorawwan kana gochaa kan jiru diinagdee Israa'el laaffisuuf ta'uu ibse.
dinagdeen Israa'el meeshaalee biyya keessatti galchuu fi baasuu irratti hirkatam. Kanaafuu Houthien daandii galaanaa cufuun dinagdee Israa'el miidhuuf tarkaanfii jabaa fudhachaa jiram. Qorannoon akka agarsiisutti baay'inni dooniiwwan gara Baabeel Mandaab darbaniin parsantaa 28 gadi bu'eeram. Kana jechuun sodaa guddaan uumamuu agarsiisam. Dhiibbaa Ameerikaa dabalaa jiru keessatti shaakalli waraanaa Raashaa fi Chaayinaa galaana Jaappaan urgufuun dhagahame. Humnoonni galaanaa Raashaa fi Chaayinaa shaakala waraanaa farra galaanaa jabaateem galaana Jaappaan keessatti gaggeessaa jiru. Tiraamp dooniiwwan bishaan jalaa niikulara baachisuun gara Raashaatti dhiyeessuu erga dubbatanii booda guyyoota muraasa booda shaakalli kun gaggeeffameera. Raashaan akka jedhetti xiyyaaronni Chaayinaa Y8 fi Raashaa I-38 hirmaataniiru. Doonii bishaan jalaa doonii diinaa fakkeessuun adda baasuu fi barbadeessuun milkaa'ina shaakaluu ibsaniiru. Shaakalli guddaan kun kan mul'ate yeroo Mooskoo fi Beejing dhiibbaa warra dhiyaa irratti tumsa tarsiimoo gadi fageessaa jiranitti. Sochii Raashaa fi Chaayinaa kanaan kan yaaddofte USA'n ergamaa ishee gara Mooskootti ergiteetti. Akkasumas waraana Yuukireenii wal qabatee Raashaa fi biyyoota gaazii Raashaa bitan irratti Rifa dabalataa kaa'uuf doorsisaa jirti. Haa ta'u malee doorsisa USA'f bakka kan hin qabne Raashaan halkanarraa dhaabbilee gaazii Yuukireen irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun deebii abiddaa kennite. Dhaabbileen kunneen loojistikii waraanaa Yuukireen akka deeggaran himamam. Haleellaan kun kan raawwatame wayita Waashingtan irraa mugdamni dhukaasa dhaabuuf doorsifni taarifaa dabalaa jirutti. Mugdama kana gidduutti tattaaffii yeroo dheeraa booda Tiraamp fi Puutiin torbee dhufu keessa fuulaa fuulatti wal arguuf jiru odeeffannoon jedhu dhagahamaa jira. Gama biraan Tiraamp Niiw Deeliin boba'aa Raashaa bitachuu itti fufuu kaasuun galtee Hindii irratti taarifa parsantaa 25 kaa'aniiru. Kunis kanaan dura biyyoota dinagdee Raashaa deeggaran irratti qoqqobbii sadarkaa lammaffaan akka kaa'amu doorsifamaa jiraachuu hordofeeti. Ministeerri Haajii Alaa Hindii deebii cimaa kan kenne yoo ta'u, tarkaanfii haqa qabeessan taane fi garmalee kan nama gaddisiisu jechuun ibse. Waliigalteewwan anniisaa ishee dantaa biyyaalessaa fi fedhii gabaatiin akka hoogganamu cimsee dubbateera. Taarifni haaraan kun meeshaalee Hindii tokko tokko irratti parsantaa 50 kan ga'u yoo ta'u, kunis adabbii Ameerikaa cimaa Hindii mudateedha. Gama biraatiin Chaayinaan boba'aa Raashaa bitachuu kan itti fufte yoo ta'u, ajajni hatattamaa mallattaa'uu baatus gara fuulduraatti taarifa kaa'uun akka danda'amu akeekkachiifameera.